raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii 1 eegalee hamma sa'aatii 1 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa harka fuunee akka moltan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu guyyaa qabannee dhiyaanneerra. jalqaba irrattis hangafoota oduu. Wallagga Bahaatti gatii xaa'oo arfaasaa kaffalaa jechuun uummata gidirsaa jiraachuun ibsame. Me'ee bokkootti qorbisni lallaba waliigalaa guyyaa dhumaa lallabame. kanneenii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerra. kan isin faana turummoo an iftu galataati. Godina Wallagga Bahaa aanaalee guutoo giddaa ayyaanaa fi giddaa kiiramuu keessatti qonna arfaasaatiin walqabate kaabinoonni aanaalee uummanni gatii xaa'oo akka kaffaluuf gidirsaa jiraachuun ibsame. Maddeen godina Wallagga Bahaarraa odeessanuuf qoodan akka ibsanitti kaabinoonnii fi waraanni mootummaa godina Wallagga Bahaa aanaalee guutoo giddaa ayyaanaa fi giddaa kiiramuu keessatti Quraan ala 19 bara 2024 gatii xaa'oo arfaasaa kaffalaa jechuun uummata gidirsaa jiru. Maddi keenya akka jedhanitti yeroo ammaa oomishni aanaalee kanneen keessatti oomishamu kan hin jirre yoo ta'u kaabinoonni aanaalee oomisha arfaasaa sababa godhatanii qabeenya uummataa irratti saamicha gaggeessaa jiru. Kana malees qaamoleen kunneen xaa'oo uummataaf osoo hin dhiyeessin karaa lakkoofsa herreega baankii kaffalaa jechuun lakkoofsa herreega baankii eenyummaan isaa hin beekamne irratti dirqamaan qarshii galchisiisuun uummata saamaa jiraachuu maddeen ni dubbatu. Qonnaan bulaan kamuu xaa'oo hin arganne kan jedhan maddi keenya garuu gatii xaa'oo kuntaala 1 hanga 3 dirqamaan kaffallee jirraa jedhu. Dirqamaan dursanii kaffaltii raawwachuu isaaniitiin xaa'oon akka dhiyaatuuf gaaffii dhiyeessanis mootummaan yeroo barbaachisetti waan isiniif dhiyeessuuf gaaffii akkasii kaasuu dhiisaatii dirqama isinitti kenname bahaa jechuun uummata dirqisiisanii qarshii 5,000 hanga 10,000 kaffalchiisaa jiraachuu himan. Gochaa kana raawwachaa kan jiru kaabinoota aanaalee kanneenii ta'uu kan himan maddeen keenya waraanni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamuu fi milishoonni meeshaa waraanaa qabatanii waliin socho'aa jiraachuu dubbatu. Qajeelfama mootummaan kenne fudhachuu diduun kaayyoo diinaa deeggaruu waan ta'eef ajaja sanitti kenname waakkii tokko malee akka raawwataniif uummata dirqisiisanii saamaa jiraachuu kan eeran maddi kun osoo xaa'oo hin dhiyeessin adeemsa maallaqa sassaabuu akkasii yeroo kamittuu argines dhageenyas hin beeknu eega jedhanii booda kaabinoonni sadarkaa godinaa fi aanaalee kanneenii tooftaa saamicha maallaqa uummataa baafachuun uummata rakkoo hammaataaf saaxilaa akka jiran dubbatan. Boruu Lataatu gabaase. Godina Gujiitti sirni walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa Oromoo Gujii marsaa 75ffaa gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u me'ee bokkootti qorbisni lallaba waliigalaa guyyaa dhumaa Quraan ala 20 bara 2024 gaggeeffamuun lallabame. Sirni walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa Gujii marsaa 75ffaa gadaa Harmuufaarraa gara gadaa Roobaleetti kan darbu yoo ta'u torban tokkoof sirnoonni garaagaraa gaggeeffamaa turuun ibsameera. Guyyaa kaleessaa yeroo guyyaan tokko hafutti qorbisni lallaba waliigalaa taa'amuun ibsameera. Qorbisa guyyaa kaleessaa wayita taa'ametti lallaba guyyoota darbaniif lallabamaa turan ilaalchisuun hayyoonni haala waliigalaatiin uummataaf ibsuun beekamee jira. Sirni walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa Gujii guyyaa har'aa Quraan ala 21 bara 2024 kan gaggeeffame yoo ta'u jila kanarratti keessummoonni kutaalee biyyattii garaagaraa fi biyyoota ollaa hirmaataniiru. Keessummoonni biyyoota ollaa kanneen akka Somaalilaand, Keeniyaa fi Afrikaa
kibbaarraallee hirmaachuu waajjirri koominikeeshinii godina Gujii fi miidiyaaleen saganticha irratti hirmaatan gabaasaniiru. Kana malees abbootiin gadaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa dargaggoonni fi qaamoleen mootummaa sirna walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa Gujii kanarratti hirmaataniiru. Jalqabarraa kaasee hanga xumuraatti sirni walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa Gujii harmuufaarraa gara gadaa roobaleetti taasifamu haala miidhagaa fi dhaloota barsiisuu danda'uun gaggeeffamaa turuun ibsameera. Muuxannoo sirna walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa Gujii kanarraa argameen kutaaleen Oromiyaa hundi haala kanaan gara sirna gadaatti deebi'uun akka gaggeessan ergaan karaa abbootii gadaan darbuun ibsameera. Oduu har'aa xumuraatiin kaaba Oromiyaa Wallootti hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa konkolaataarraa nama buusanii ajjeesuun ibsame. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa ilmaan Oromoo gabaadhaa galaa jiran guraandhala 18 bara 2024 kaaba Oromiyaa Wallootti bakka Alaala jedhamutti konkolaataa keessaa buusuun sababa Oromoo ta'aniif qofa haala sukkanneessaa ta'een ajjeesuun ibsame. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar kaaba Oromiyaa Walloorraa odeessanuuf qoodan akka ibsanitti namoonni nagaan guyyaa dilbata gabaa dhaqanii gara qe'ee isaaniitti galaa osoo jiranii gareen finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhamu hawaasa nagaa sababa Oromoo ta'aniif qofa konkolaataa keessaa buusanii rashanuu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Lammiileen Oromoo lakkoofsaan 6 ta'an haala sukkanneessaa ta'een ajjeefamuu kan himan maddi keenya namoota kanneen keessaa Aliyyi Muhammad Bashir nama tokko akka ta'e eeraniiru. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo bakka Alaala jedhamutti gochaa kana raawwachuu kan ibsan maddi keenya dhukaasa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo lammiilee nagaa irratti bananiin kanneen ajjeefaman malee namoonni hedduun madaa'anii haala rakkisaa keessatti akka argaman ibsu. Dhukaasa finxaaleeyyiin Amaaraa Faannoo raawwataniin namoonni madaa'anii mana yaalaatti argaman keessaa Muhammad Borkannoo fi Aliyyi Adam maqaadhaan kanneen eeraman yoo ta'an namni maqaansaa Usmaan Adam jedhamu immoo rasaasaan dhaamee gara mana yaalaa geeffamaa osoo jiru lubbuunsaa darbuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Ajjeefamuu lammiilee nagaa kana ilaalchisee mootummaan hanga ammaatti wanti jedhe akka hin jirre ibsanii gochaa sukkanneessaa gareen finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo uummata nagaa irratti raawwateef callisni mootummaa Bilxiginnaa kun tumsa agarsiisuusaa akka mirkaneessu dubbatan. Finxaaleeyyiin Amaaraa Faannoo kunneen ajjechaa sukkanneessaa lammiilee nagaa irratti raawwatan maddiitti qabeenya uummataa akka saamanis maddi kun raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Boruu Lataatu qindeesse. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii qabaadhaa.